السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كم جام توتا في جالة تام توتا فرد توتا أورو كونستراكشن توب يوكان OCM. أنا جاني كي سامبر على علامة نساء نماتي واتني سندقانو تنجر الحمد لله. guyyaa har'aasii akkuma kana dura baratame odeeffannoo haala ijaarsa manaa irratti gaafii hedduu keessanii kan ta'e fi gaafii keessan irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Woroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Woroonni maatii keenya taatan like godhaatiin jajjabeessaa odeeffannoo as biraa argatan hiriyoota keessan biraan gahuudhaa fi share godhaa isiniin jenna. Kanaaf guyyaa har'aa akkuma haala kana duraan odeeffannoo isin biraan gahaa ture jecha mana tokko mukaan ijaaruuf qarshii hammam akka gaafatu mana luukii qorqorroo luukii 40 waan jedhu odeeffannoo isaa kallattimaan mukaan hangam akka gaafatu mukni kun ammoo qarshiitti yoo jijjiirru qarshii hangam akka nu gaafatuu fi dhakaa simmiintoo ashawaa wal qabatee akkasumas qorqorroo fi hangam mismaaraatti humna namaa dabalate wantoota kanneen baay'ina meeshaalee fi gatitti yoo jijjiirru hammam akka nu gaafatu kallattimaan isin biraan gaha jechaadha. Viidicha hanga xumuraa hordofaa viidicha hanga xumuraa yoo hordoftan odeeffannoo guutuu as jala argachuu dandeettani. Gatii as jalatti tilmaamame yookaan ammoo as jalatti shallagame kanaan mana ijaarrachuu ni dandeettu jechaadha. Kanaafi ogeessa gahumsa qabuu fi manneen kana dura hawaasni ijaarate yookaan ammoo namni ijaarate irratti hundaa'uudhaan qarshii isaan fixan irratti hundaa'uudhaan jechaadha. Kwantitiin yookaan ammoo shallagiin kun kan taasifame. Kanaafi mana guyyaa dura guyyoota muraasa darban dura jechaadha. Mana luukii 40 60 fi akkasumas dallaa lafa kaaree 300 irratti qarshii hangamin akka ijaarru isin biraan ga'ee jira jechaadha. Isaan irratti hundaa'uun mana guyyaa dura luukii 40 bolokkeettiin ijaaruuf qarshii hanga inni fixu wajjin laalle sana guyyaa har'aa ammoo mukaan ijaaruuf ammoo kan ammoo warroonni mukaan ijaaratan qarshii hangam akkasiin fixu wajjin mari'anna jechaadha. Kanaaf manichi luukii 40 odeeffannoo isaa kan fakkaatuun yookaan ammoo akkaataa armaan gaditti dubbifamu kanaan isin biraan gaha jechaadha. Viidicha hordofaa isiniin jenna. Akkuma jalqaba irratti kaase manni kun mukaan ijaarama. Mana mukaan ijaaru manni tokko mukaan ijaaruuf muka gosa hedduuti kan gaafatu jecha. Muka dhaabaa kan baqaffame akkasumas muka duudaa dhaabaaf ta'u maagara girgiddaan ittiin ijaaramu mana gubbaa isaa irraa wantoota kanneen hundi muka jechaadha. Mukni kun baay'ina isaa isin biraan gaha. Mana luukii 40 kana gaafa ijaarru yookaan ammoo mana luukii 40 kana warroonni ijaaratan mana luukii 40 ijaaruudhaaf xaarbiin isin gahu xaarbii 760 jechaadha. Xaarbii 760 yoo qopheessitan manicha luukii 40 ijaaruudhaaf isiniif gaha jechaadha. Kutaalee keessa manaa qoqqoonnu dabalate ijaarsa alarraa dabalate wantoota mana kanaaf gahaniif xaarbiin yookaan ammoo mukni baqaffame 760 nu gaha jechaadha. Kanaaf namoonni hedduun yeroo baay'ee ogeessonni dogongora ogeessotaatiin irraa ka'e akkasumas ammoo nama mana san ijaaruu irraa kan ka'e fakkeenyaaf xaarbii mana luukii 40 ijaaruuf xaarbii 300 hanga 600 kan qopheessantu jira jechuudha. Xaarbiin kun mana kanaaf yoo hin geenne irra deebanii muka qopheessuudhaaf yeroo hedduu waan fudhatuufi kanaaf ijaarsi mana keessanii addaan isin jalaa turuu danda'a. Manni ijaarsi manaa yoo adda ture effektiiwwan garaagaraa yookaan miidhaa garaagaraa ijaarsa mana keessanii irraan gahuu danda'a waan ta'eef hammam xaarbii hammam yookaan immoo muka maagaraa hammam qopheessuu akka qabdan jalqaba irratti beektanii muka hanganaan qopheessitan haala salphaa ta'een mana keessan ijaarachuu yeroo gabaabaa keessatti ijaarachuu akka dandeettan isin fayyada jechaadha. Kanaafi manicha kana mana luukii 40 qorqorroo luukii 40 kan ijaaruuf xaarbii 760 qopheessinan manicha kana ijaaruudhaaf isinii gaha jechaadha. Haaluma kana fakkaatuun ijaarsa mana luukii 40 kanaaf maagara girgiddaan ittiin ijaaramu haala amma suuraa irratti argaa jirtan kana girgiddaan isaa jala isaa irraa kaasee hanga gubbaatitti kan ittiin ijaaramu jechaadha. Maagarri mana kanaaf mana luukii 40 kanaaf gahu 154 qopheessitanii jennaan isiniif gaha jechaadha. Maagarri tokko meetira 3 hanga 4 dheerata waan ta'eef kanarra dhaabbattanii shallaguu dandeettanii magaalaawwan keessatti manneen ijaaramu dheerinni manni tokko madaalawaadha kan jedhamu. Meetira 5 hanga meetira 5 walakkaati jechaadha manichi kan ittiin ijaaramu kanarra dhaabbattanii shallaguus dandeettanii. Kanaafi walumaa galatti manicha kana ijaaruuf maagarri nu gahu maagara 154 qopheessinaan nu gahuu danda'a jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun mukni dhaabaa jira xaarbiitti hin seenuun yookaan ijaarsa xaarbii hin seenini. Meetira tokko fagaatee mukni dhaabaa mukni duudaan kan dhaabbatu jira jechaadha. Kanaaf mukni kun muka 36 nu gaha jechaadha. Mukni dhaabaa kan ogeessonni qaamii jedhaniitti beekanii muka dhaabaa kana muka 36 nu gaha yeroo kana gabaarratti mukni tokkochi qarshii naannoo 150tiin jira jechaadha. Kanaaf jalqabarra tartiiba muka kanneen baay'ina isaa argisiin biraan gahee booda tartiibaan gatii isaa mukni tokko qarshii meeqa akka ta'uu fi waliigala mukni qarshii meeqa akka ta'us isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf mukni dhaabaa kun meetira tokko fagaatee kan dhaabbatu jechaadha.
muka 36 nu gaafata jechaadha. Kalla isuma faana kan dhaabatus jira guyyaa akkuma guyyaa darbee isin biraan gahe muka dhaabaa kana jalatti mukni heexoo kan immoo dhiyeessarraa bocamee harkaan bocamee qophaa'u boolla meetira tokko fagaatee ijaaramu kan mukni dhaabaa keessa dhaabatu kana faana kan dhaabatutu jira jecha innis muka 36 nu gaha. Haaluma isa fakkaatuun mukni gubbaa irraa qorqorroo fi maagarri gubbaa xaawulaan qaqal'atee baqaquu gubbaa godhamu kan muuraaliin gubbaa godhamu kan amma suuraa irratti gubbaa irratti argaa jirtan kan jechaadha. Inni kuni muka 12tu nu gaha jechaadha. Muka 12 nu gaafata ogeessonni mana jara waraajii jedhaniitiin beekanii muka waraajii jedhamu kana muka 12 nu gaafata. Isa ta'ansuudhaan mukni waraajiin gubbaa gadi bu'u kun kan irra dhaabatutu jira. Mukni fufurdaanii fi mukkeen kunniin yeroo koornisii jiibsamii galchinu koornisiin jiibsamiin irratti akka hidhamuuf kan nu tajaajilu jechaadha. Yeroo tokko mana tokko yoo ijaaran muka kana keessa hir'isanii muka ba'aa gubbaa irraa fi koornisiin jalaatti ol hidhamu kana jigatanii manneen ijaaramantu jira jechaadha. Kanaaf manneen akkanaa kun jiibsamii galchuudhaaf rakkisaadha jechaadha. Jiibsamii galuu hin danda'u. Kanaaf ammoo manni qoraqqoo qaawwa baafameeti mukni kun erga galee booda ganaa galuu danda'a jechaadha. Kanaaf mana keessa yeroo ijaaratan muka akkanaa kan tashakkaamii jedhanii beekan warroonni mana ijaaran mukni akkanaa kun galuu qaba jechaadha. Koornisiin jiibsamii warroonni jiibsamii galfachuu barbaadan irratti hidhama waan ta'eef mana luukii 40 kanaaf ammoo mukni akkanaa kun muka 6tu barbaachisa jechaadha. Meetira 2 fagaateeti gala mukichi kun mana tokko keessatti. Kanaaf muka 6tu barbaachisa jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun gubbaarraan qorqorroodhaan hunduratti xaawulaa qaqal'atee galu mooraalee jedhamuudhaan kan beekamu jechaadha. Mukkeen xaawulaan qaqal'aan kunniin saantii 50 yookaan seentimeetira 50 walirraa fagaatanii kan dhaaman ergasii booda isa gubbaadhaan qorqorroon kan dhahamu jechaadha. Mukni kun mana luukii 40 kana ijaaruu fi baay'inaan muka 30tu barbaachisa jechaadha. Mukni 30 kanas gatiin isaa hammam akka ta'e isin biraan gaha jechaadha. Isa taansuudhaan erga manni ijaaramee ka'ee booda qorqorroon erga dhahamee ka'ee akka manicharraa qorqorroo bubbeen hin kaafneef jecha balbala irratti bareedinaafis ta'ee bubbee ittisuudhaaf mukni xaawulaan babal'aan suuraa irratti argaa jirtan kan halluu diimaa dibame kun kan argaa jirtan jechaadha. Inni kun amma baay'inaan muka 7 yookaan immoo xaawulaa 7tu barbaachisa jechaadha mana tokko ijaaruudhaaf. Kanaaf isa taansuudhaan mukkeen mana kana ijaaruuf barbaachisan kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture jechaadha. Mukkeen baay'ina haganaa fi maqaan isaanii kana fakkaatan mana tokko ijaaruudhaaf nu barbaachisu yookaan mana luukii 40 kana ijaaruudhaaf nu barbaachisa jechaadha. Isa taansuudhaan ashawaa simmintoo dhagaa fi qorqorroo akkasumas mismaara isin biraan gaha. Manicha luukii 40 kana ijaaruudhaaf ashawaa makiinaa siinootiraakii tokko nu gaafata jechaadha. Manicha kana ijaaruuf manicha kana jalqabarraa kaasee hanga xumuraatti makiinaa siinootiraakii tokko ashawaan nu gahuu danda'a jechaadha. Kanaaf ashawaa yoo bittan filannoo keessa akkaataa filannoo keessanitti ashawaan yoo itti nu jan kan baay'atu kan immoo ijaarsa baay'ee nu ijaaruu kan danda'uu fi baay'ee kan ijaaruu hin dandeenye gara jechaadha. Kanaaf ashawaa bareedaa filattanii bitannaan makiinaan tokko siinotiraakiin tokko mana luukii 40 ijaaruudhaaf gahaadha jechaadha isin geessuu danda'a. Isa taansuudhaan mana tokko ijaaruudhaaf jalqaba isaa irratti liishoo manaatti dabalatee waalikii yookaan immoo hidha isaa girgiddaa roga arfan irratti ittiin hidhamu walumaa galatti dhagaan nu barbaachisu makiina tokkoo fulakkaa yookaan immoo siingilii sadiitu nu gaha jechaadha. Yookaan dabali tokkoo fulakkaa yookaan immoo siingilii sadiitu nu gaha jechaadha. Isa taansuudhaan manichi luukii 40 jenneerra kanaaf qorqorroo 40 nu gaafata. Mismaarri mana kanaaf barbaachisu saanduqa 4 mismaarri gubbaan qorqorroon ittiin dhahamutee kan girgiddaan ittiin ijaaramu yookaan saanduqa 4 nu gaha jechaadha. Kanaaf meeshaaleen ijaarsa mana kanaatiif barbaachisan kanneen hanga ammas biraan gahaa ture kanneen jechaadha. Ittaansuudhaan meeshaalee kanneen gatiin tokko isaanii maal fakkaata? Walii galatti gatiin isaanii walitti yoo shallagamu immoo maal fakkaata? Humni namaa ammoo qarshii hanga fixuu danda'a walii galatti manichi kun ijaaruudhaaf balbala manichaa osoo hin dabalatin korniisii osoo hin dabalatin qalamii osoo hin dabalatin mana kana muka isaa dhaabnee dhoqqee dhoofne ashawaa garafuudhaaf yookaan immoo harmaataa uffisuudhaaf qarshii meeqa nu gaafata kan jedhu walumaa galatti dimishaa isaa isin biraan gaha jechuudha. Jalqaba irratti muka biratti yoo deebine xaarbiin tokko yeroo kana gabaa irratti qarshii 17 gurgurama. Manicha kanaaf kan nu ga'u xaarbii 760 jennee jirra. Gaafa waliin baay'isnu xaarbii 760 kana qarshii 17 yoo baay'isu 12,900 nu gaafachuu danda'a jechuudha. Ittaan sun maagarri girgiddaan ittiin ijaaramu baay'inaan
dhibba tokko shantamii afur nu gaafata muka dhibba tokko shantamii afur nu gaafata mukni tokkochi yeroo kana gabaarratti qarshii 40 hanga 35tiin jira jechuudha. Kanas yoo shallannu gama birriitiin magara qofa bituudhaaf qarshii 5,400 nu gaafachuu danda'a jechuudha. Mukni dhaabaa mana kanaaf ga'u muka 36 jedhee jira. Mukni tokko yeroo kana gabaarratti qarshii 150 gurgurama jechuudha. Mukkeen bareeda suuraa irratti argitan kan kana fakkaatu kanneen yoo filattanii bittan yeroo kana gabaarratti qarshii 150 bitachuu dandeettan jechuudha. Mukkeen 36 kana bituuf ammoo qarshii 5,000 fi dhibba afur yoo qopheessamu kana guutumaan guutuutti mana luukii 40 kana ijaaruuf ga'u qarshii 5,400 bituu dandeenya jechuudha. Haaluma isa fakkaatu muka dhaabaa jalatti muka galu kan heexoo fi hindheessarra bocamu isiniin jedhamu muka 36 gaafata. Yeroo kanatti gabaa irratti mukni tokkochi qarshii 50 dhiifama qarshii 50 jira jechuudha. Walii galatti muka 36 kana bituu fi qarshii 1,800 qopheessinaan muka kana binnee mana luukii 40 kana ittiin hidhuu kan immoo ittiin ijaaruu dandeenya jechuudha. Haaluma isa fakkaatuun gubbaan mooraaleen kan irratti dhahamu kan qorqorroon kan irratti dhahamuu fi xaawulaa qaqal'aa kanaaf qorqorroo gubbaarra jiru baatuu kan nu gargaaru kan mukni waraa jedhanii warroonni mana ijaaran beekan muka 12 nu gaafata jechuudha. Yeroo kana gabaa irratti mukni tokko qarshii 130 akkuma viidiyoo guyyaa darbe simbiraan gahee irratti dhahame jechuudha. Mukni tokko qarshii 130 jira. Walii galatti muka 12 kana bituudhaaf qarshii 1,560 yoo qopheessan muka kana guutumaan guutuutti bitanni itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Haaluma fakkaatuun muka duratti maqaa isiniidha kan koornisiin irratti hidhamuuf tajaajilu akkasumas ba'aa gubbaarra jiru baadhachuuf kan tajaajilu jechaadha. Tashakkami jedhanii warroonni mana ijaaran kan beekan muka 6 nu gaafata. Mukni kun yeroo kana gabaa irratti innis qarshii 130 bituu dandeenya jechaadha. Walii galatti muka 6 kana qarshii 780 bituu dandeenya yookaan immoo mana luukii 40 kanaaf kan nu gahu muka kana fakkaatu qarshii 780 qopheessinaan bituu dandeenya jechaadha. Isattaan sun xaawulaan qaqal'atee baqaqu kan qorqorroon irratti dhahamu jechuudha. Mooraaliin 30 nu gaafata jennee jirra. Yeroo kana gabaa irratti tokko isa qarshii 40 jira. Walii galatti 30 isaa bituudhaaf jechuudha. Qarshii 1,200 qopheessinaan mukicha kana bituu dandeenya jechuudha. Haaluma isa fakkaatuun xaawulaan akka bubbeen manarraa qorqorroo hin kaafnee fi bareedinaaf afoo isaa irratti galu baay'inaan lakkoofsa muka 7 nu gaafata. Mukni tokko yeroo kana gabaa irratti qarshii 200 gurgurama. Muka 7 kana bituudhaaf ammoo qarshii 1,400 qopheessinaan bituu dandeenya jechuudha. Egaa walumaa galatti muka jalqaba xixiqqaarraa kaasaan guurtaa yookaan immoo magararraa kaasee hanga muka dhaabaa akkasumas xaarbii muka baqaqfamee dabalate muka mana luukii 40 ijaaruuf nu ga'u qarshii 31 qopheessuu kan ammoo bituu ni dandeenya jechuudha. 31 qopheessinaan mana luukii 40tiif muka ga'u guutumaan guutuutti bituu dandeenya jechuudha. Nu jala hanqata kan jennee hin yaanne. Kanaaf dabalataan meeshaaleen bitaman kan meeshaalee dheedhii jechuudha. Fakkeenya ashawaa dabalatee dhagaa, qorqorroo, simmintoo fi mismaaraa walii galatti gatii isaa isin biraan gaha jechuudha. Fakkeenya ashawaa makiinaa tokko qarshii 4,500 isiniin jedhee jira. Makiinaan tokkochi yookaan immoo makiinaan siinotiraakiin tokkochi mana luukii 40 kanaaf ashawaan nu gaha jechuudha. Ittaan sudhaan dhakaa makiinaa tokkoof walakkaa yookaan immoo siingilii 3 mana kanaaf nu gahuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf dhakaan waalitii yookaan immoo mana luka manaa irratti akka kanatti kan hidhamu kana jechuudha. Fi garaa isaa keessa guutumaan guutuutti liishoo kan uffifamu makiinaan tokko yookaan immoo siingiliin 3 nu gahuu danda'a. Yeroo kana dabaliin tokko gabaa irratti qarshii 2,400 yoo ta'u siingiliin tokko qarshii 2,200 siingiliin 3 qarshii 3,600 qopheessuu dandeenya jechuudha. Mana kana dhakaa qarshii 3,600 qopheessinaan guutumaan guutuutti manicha kana nu ijaaruu ni danda'a jechuudha. Isattaan sudhaan qorqorroo luukii 40 jennee jirra. Qorqorroon yeroo kana gabaa irratti qorqorroon tokkoffaan sadarkaa jalqabaarra jiru qarshii 200 mana luukii 40 kanaaf qorqorroo qarshii 8,000 binnaan nu gahuu danda'a jechuudha. Wanta shakkii hin qabne mana kana ijaaruuf simmintoo keessa mana uffisuuf yookaan immoo keessa manaatti dha'uu fi gara alalaatiin uffisuuf simmintoo kuntaala 44 nu gaafata yookaan immoo lakkoofsatti booksii 90 wayii jechaadha. 90 naannoo 2 nu gaafata. Walumaa galatti kuntaala 44 nu gaafata jechaadha. Kanaaf kuntaalli 44 kun nu gahuu danda'a mana luukii 40 kana salphumatti nu ijaaruu danda'a jechaadha. Kanaaf mismaara saanduqa 4 isiniin jedhee jira. Kanaaf mismaara qarshii 1,400 qopheessinaan qarshii 1,440 qopheessinaan nu gahuu danda'a jechaadha. Walumaa galatti meeshaaleen kunniin jechaadha. Muka dabalatee meeshaalee akka simmintoo ashawaa kanneen hanga mismaara qorqorroo dabalatee mana kana ijaaruudhaaf meeshaalee bittaa qofaaf qarshii 72,400 qopheessinaan guutumaan guutuutti mana luukii 40 ijaaruuf meeshaalee nu barbaachisan hunda bituu ni dandeenya jechuudha. Ittaan sun mana kana ijaaruuf ta'ee mana biraa ijaaruudhaaf humna namaa gaafata waan ta'eef humna namaa kana gatitti yookaan immoo qarshiitti yoo shallannu hammamtaa kan jedhu sun biraan gaha.
mana kana ijaaruudhaaf akkuma isiniin jedhe warroonni mana mukaan ijaarani baay'ina qorqorrootiin kan herreegatan jechaadha. Kafaltii isaanii kan herreegatan baay'ina qorqorrootiin qorqorroo mana muka dhaabanii hanga qorqorroo gubbaarra dhahuudhaaf warri manicha kana ijaaran qorqorroo luukii tokko qarshii 125 kan herreegatan jechaadha. Walii galatti luukii 40 kana herreegatan yommuu qarshiitti jijjiirru qarshii 5,000 nu gaafatan jechaadha. Isaan qarshii 15,000 mana kan lafaa kaasanii nu dhaabuu ni danda'an jechaadha. Ittaan sun mana kana uffisuudhaaf yookaan immoo liishoo isaa galchuu manicha hidhuufi akkasumas immoo ashawaa garafuudhaaf qarshii 20 qopheessanaan manicha kana guutumaan guutuutti xumuruu dandeenya jechaadha. Odeeffannoon kun warroota mana luukii 40 ijaaran guyyoota muraasa dura irraa kan fudhatame jechaadha. Kanaaf qarshii 20 nu garafuu ni danda'an jechaadha. Yookaan immoo liishoo mana isaa galchuu fi manicha hidhuu ni danda'an qarshii 20. Ittaan suudhaan warroonni dhoqqee dhahan jechaadha. Yeroo kana gabaarratti luukiin tokko yookaan immoo qorqorroo luukii tokko herreega qarshii 180 herreegatu manichi luukii 40 isiniin jedhee jira. Kanaaf qarshii 7,200 isaanis dhoqqee dhahuu ni danda'an jechaadha. Egaa humni namaa mana kana ijaaruuf mana luukii 40 kana ijaaruuf nu barbaachisu qarshii 32 fi 200 qopheessinaan humna namaatiif kafaltii humna namaatiif nu gaha jechaadha. Walumaa galatti meeshaalee mana kana ijaaru bituu dabalatee ogeessota mana kana ijaaran kafaltii isaaniif kafalamu dabalatee manicha luukii 40 kana ijaaruudhaaf korniisii qalamii fi balbala isaa osoo hin dabalatin jechaadha. Qarshii 1,105 qopheessan mana kana sadarkaa amma jenne kanarraan gahuu ni dandeenya jechaadha. Egaa wantoota asirraa hafan yeroodhaa yerootti hojjisiisuu waan danda'amu jechaadha. Kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isin dhufe kana hanga ammaa hordofaa turtanii manicha kana ijaaruuf qarshii hammanaan ijaaruu ni dandeettanii. Odeeffannoo biraa fi gaafii yoo qabaattan karaa keessaatiin karaa koomentiitiin nu gaafachuu ni dandeettanii. Irra deebuudhaan warroonni jalqabaaf gara dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoolee kenniin keessa deddeebi'aa daawwadhaa waan baay'ee irraa argattu waan baay'ee irraa fayyadamtu. Waan gaafii isinitti ta'es odeeffannoo isaa akka barbaanne isiniif dhiyeessinuuf nu gaafadhaa isiniin jenna. Viidiyoo biraatiin waan walitti deemnutti nagaan nuuf tura qophii kana qopheessee isin faana kan ture an Ibraahim. Nageenyi keenya bakkuma jirtan